واللبدي باجي دوغاليساتي فينين ديغرز إيراني في قبو خناغرسيسي بريزيدانتي راشيا فلاديمير بوتين بريزيدانتي إيران مسعود بيزيشكيان وجن مري بالبلان تايسون دغامي بيجي إيران واللبدي باجي دوغاليساتي هماچا جيرون هليلا بيوتا أولا يسيرتي غوتون آبوسي بيسودان بيوتا باجي دوغاليسا هليلا مسائلاتي في درونيتين توماتورتي ديفا مغافتشون دغامي بريزيدانتين مصري عبد الفتاح السيسين ورانا باجي دوغاليسا غيستي هماچا جيرون دينغدي بيتي دي بزيكا جيرو إبسودان مصرين يرو أمبانتنا راكو دينغدي هما غيس جيراتشو بيسيسي إسرائيل هليلا مغالا قدو إيران تيران الرترا وردن بوفتا تيارا دلدلا قدو غيسا توكو غانتي بوفتا تيارا مير بادين هليلا بيسا إلاتي رخطون دقاني daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sin adaqabu kanneen amma isinitti himne hanga footootuu lammii miidiyaati amma bal'ina oduutti aansina. Pirezidaantiin Riippaabilika Islaamaa Iraan Masuud Pezeshkiyan pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin wajjin haasawaa barii bilbilaan taasisaniin ammas irra deebiidhaan gaddeetti dhagaame ibsatanii jiraachuu ibsame. Hoggansa siyaasaa akkasumas uummanni siivilii lakkoo isaanii hedduu ta'an bu'aa Ameerikaa fi Israa'el haleellaa waraanaa Iraan irratti taasisee jirtuun dhumaatii lammiileetii fi hoggantoota Iraan qaqqaaliin kan isa gaddisiisu ta'uu pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin pirezidaantii Iraan Masuud Pezeshkiyaanitti himee jiraachuun himame. Vilaadimir Puutiin ejjennoo qajeelfama Raashiyaa irra deebiin filatte diddaa humnaa akka malaatti dhimma kana irraanatti Iraan marsanii jiran yookiin baajii dugaleessaa keessatti kaan akkasumallee haleellaan kun gara mariitti akka ce'uu qabu yaada dhiyeessee jiraachuun dhagahame. Haaluma kanaan pirezidaantiin Raashiyaa hoggantoota miseensa Gulf Corporation of Council State wajjin wal quunnamuu isaanii hubachiise. Pirezidaantiin Iraanis deeggarsa Raashiyaan uummata Iraan waliin aantummaa isaaniitii fi birmadummaa biyya isaanii kabachiisuuf isaanitti agarsiifteef galata guddaa uummata Raashiyaatiif qabaachuu ibse. Egaa wallabdeen hammaateen booda biyyoonni hedduun gara Ameerikaa fi Israa'el goruun Iraanitti duulanillee garuu biyya Kooriyaa Kaabaa, Raashiyaa fi Chaayinaan deeggarsa Iraaniif qaban hanga dhumaatti kan agarsiisan ta'uu mul'ate. Waraana Ameerikaa fi Israa'el walitti fufee jiru jidduutti haala akka tasaa jijjiirameen pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan Iraan haleellaa waraanaa biyyoota galoo galaana irratti gootu hatattamaan akka dhaabdu ibsa guyyaarraa bitoota isa 7 bara 2026 karaa televezyiinii biyyaalessaa kanneen beeksise. Murteen tun kan dhufte eega Iraan guyyoota dabran keessa buufataalee waraanaatii fi buufataalee misoomaa Ameerikaan biyyoota galoo galaanaa keessaa qabdu irratti haleellaa misaa'ilaatii fi diroonii cimaa ta'e raawwatteen booda ta'uu isaati. Biyyoonni kunniin humnoota Ameerikaa simachuu isaaniitii fi haloo bahinsa Teheraan jidduutti argamuu isaanii baajii dugalaa kan muddamsee hoggaa ta'u Iraan ammas ibsa isii keessatti Ameerikaas ta'u Israa'el haa ta'uti yoo deebi'anii haleellaa kanatti fufante deebii cimaa kan kennituuf ta'uu akeekkachiifte. Pirezidaantiin Iraan kun ibsa karaa televezyiinii biyyaalessaatiin kenne kanaan ammarraa eegalee haleellaa waraanaa biyyoota galoo galaana irratti raawwatamu guutumaan guututti dhaabnee jira jechuudhaan miidhaa tarkaanfii ittisuu keenyaan dhaqqabeef biyyoota ollaaf dhiifama gaafachuun barbaada jechuudhaan yoo haleellaan ammas biyyoota sanirraa kan dhufe ta'e irra deebiidhaan nuti hin xuynu garuu namoota nu tuqee deebinee haleellaa jechuun akeekkachiise. Waadaan haal durii irratti hundaa'e kun biyyoota arabaa kanneen haleellaa kanaan akka sarbama birmadummaa biyya isaaniitti balaaleffatan wajjin mufii jiru tasgabbeessuuf kan yaadame hoggaa ta'u kunis erga jeequmsii torbaan tokkoof naannoo galoo galaanatti mudate booda ta'uu isaati. Iraan biyyoota akka Saudi Arabiyaa, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain fi Oman irratti misaa'ilota fi diroonii 100 lakkaa'aman darbattee turteen booda dhiifama kan gaafatte hoggaa ta'u kanaanis miidhaa namoota nagaa fi bu'uuraalee misoomaa irra ga'een akkasumallee United Arab Emirates keessatti yoo xiqqaate lubbuun namoota 3 dabree jiraachuun ibsame. Biyyoonni michuu galoo galaanaa Ameerikaan haleellaa jalqaba Iraan irratti raawwatteef dursa akeekkachiisa gahaa waan hin kennineef miidhaaf akka isaan saaxilee hubatanii jiraachuun ibsame. Dhaabbachuu haleellaa kanaa ibsamullee garuu gabaasni tokko akka agarsiisutti erga ibsi kennameen boodallee haleellaan Iraan yeroo gabaabaa itti kan fufe hoggaa ta'u kunis hojiirra oolmaa dhugaa isaa irratti shakkii kan qabu ta'uu ibsame. Gama biraatiin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigalteen odoo hin taasifamin durattillee Iraan haalduree tokko malee harka kennachuu qabdii jechuudhaan dhaadate. Haa ta'uti malee garuu Iraanis Ameerikaa fi Israa'el harka kennachuu qabdii jechuudhaan akeekkachiisuu mul'ate.
Kana malees Iraan dubbii Tiraamp darbate tana hordofuudhaan waraana yeroo dheeraatiif qophaa'uuf malee waliigaltee kamuu akka hin raawwanne beeksifte. Kanumaan wal qabate Ministeerri ittisa Ameerikaa Pentagon duula waraanaa Ameerikaa fi Israa'el opereeshinii AIPAC Faarii jedhamu taasifamee jiruun haleellaa misaa'ilaa Iraan 90 irratee jiraachuu beeksise. Haala amma deemaa jiru kanaan haalli waraanaa biyyoota sadeenii akkasumas biyyoota ollaa gara biraatti oofuu danda'a jedhamee yaaddoon kan uume yoggaa ta'u, kunis dinagdee biyyoota galoo galaanaa kanneen tasgabbii fi turizimii irratti hundaa'uun irratti dhiibbaa xiqqeessuu danda'ama jedhamee kan yaadamu ta'ullee garuu ogeeyyiin dinagdee naannichaa akka akeekkachiisanitti haleellaan Ameerikaa fi Israa'el yoo xiqqaate gara balaa biraatti geessuu akka dandeessu ibseeti jira. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin biyyi isaa Masriin sababa lola Ameerikaa, Israa'el fi Iraan jidduutti ka'een rakkoo dinagdee isaa mudachaa jiraachuu ibsuudhaan qaala'insi jireenyaa dabalaa dhufee jiraachuudhaan biyyoota ollaa wal lolaa jiran akeekkachiisuun dhaga'ame. Biyyoota Arabaa addunyaa irratti uummata baay'ina guddaa qabduun beekamtu Masriin hangammaatti waraana Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwataniin kallattiin midhamu baattullee waraanni kun dinagdee biyyattiitti dhiibbaa guddaa uumuun naannoo galoo galaanaa keessatti jeequmsa uumameef sodaa nageenyaa daldalaa karaa murteessaa ta'e Strait of Hormuz irratti uumameen wal qabate rakkoo cimaa biyyattii irratti fidaa jiraachuu himee jiraachuun ibsame. Paawundiin Masrii ji'oota 8 dabaran kana keessatti doolaara Ameerikaatiin wal bira qabamtee kan laalamu yoo ta'u sadarkaa gaxanarra jiraachuun ibsame. Yeroo ammaan tana doolaarri Ameerikaa tokko paawundii Masrii 50 qabxii lamatti kan jijjiiramu ta'uu gabaasonni garaagaraa kan agarsiisan yoo ta'u, yeroo wal fakkaatatti investimantiiwwan yeroo gabaabaa biyya keessaa akka ba'an ibsameeti jira. Dinagdeen Masrii kan baay'inaan alergii fi galii alaarratti hirkatu hir'ina gatii paawundii bara 2022 irraa eegalee harka 3 keessaa harka 2tti gabbu'ee jiraachuun ibsame. Haalli ammaa kun rakkoo kana caalatti hammeessuu akka danda'u ogeeyyiin dinagdee kan akeekkachiisan yoo ta'u, rakkoon amma jiru gatii meeshaalee irratti dhiibbaa xiqqoo qabaachuu mala jechuudhaan pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin akaadaamii waraanaa keessatti haasawaa taasiseen waraanni kun itti fufnaan rakkoo hamaa keessatti akka kufan ibseeti jira. Kana malees daldaltoonni rakkoo uumame kana fayyadamuudhaan gatii dabalan mana murtiitti himatamuu akka danda'an akeekkachiisa cimaa kenneeti jira. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin waraanni kun daandii bishaanii naannichaaf murteessaa ta'ee fi Masriif madda sharafa alaa guddaa ta'e Suez Kanaal irratti dhiibbaa geessaa akka jiru ibse. Akkasumallee dhaabbileen doonii gurguddoon sodaa nageenyaatti gara daandii dheeraa Cape of Good Hope itti naanna'anii jiraachuu ibseeti jira. Akkasumallee pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin kun waraana kana dhaabuuf tattaaffii manguddummaa garaa qulqulluu fi amanamummaadhaan taasisaa jiraachuu hime. Dhiyeenya kana ammoo biyya Afrikaa kibbaa lola Israa'el fi Iraan akka manguddummaatti jidduunan seena jechuudhaan fedhii agarsiiftullee garuu dubbii Afrikaa kibbaa tana odoo hin hubatiin Iraan deeggarte jechuudhaan haleellaa irratti raawwachuuf akka jirtu Israa'el Afrikaa kibbaa akeekkachiisuun ni yaadatama. Kaayiroon kanaan turallee marii niikularaa Iraanii fi eejensii anniisaa atoomikaa idil addunyaa jidduutti kan keessummeesse yoo ta'u, waliigaltee Hamaas jidduutti taasifamuufis wabii taatee turte jechuudhaan pireezidaantiin al-Siisiin akaadaamii waraanaa Masrii keessatti haasawaa taasiseen dubbatee jiraachuu televezyiiniin biyyaalessa Masrii gabaasti jira. Haa ta'uutii malee ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagaachiin ibsa kanneen yeroo ammaan tanaa biyyi isaanii dhukaasa dhaabuu yookaan Ameerikaa waliin marii jalqabuuf fedhii tokkollee akka hin qabneefseeti jira. Lolli amma jalqabe kun Masrii qofa otoo hin taane biyyoota diinagdeen gurguddootaan biyyoota akka Ameerikaa faallee miidhaa jiraachuun ibsame. Haleellaa Israa'el Iraan irratti jalqabdiin bifa haaraan jimmata kaleessa kana bitootessa 6 bara 2026 kan jalqabe yoggaa ta'u, viidiyoon xiyyaara gubaa jiruu fi aarri guddaan buufata xiyyaaraa Meerbaard jiddugala guddaa biyyaa keessaa fi jiddugala balallii imaltoota guddaa ta'e irratti raawwatame miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti naanna'aa jiraachuun mul'ate. Miidiyaaleen mootummaa Iraan illeen akka gabaasanitti buufanni xiyyaaraa kun gartokkeen isaa irratti xiyyeeffatamuu isaa kan gabaasan yoo ta'u, haleellaan buufata xiyyaaraa kun kan ifoome erga waraanni Israa'el Iraan keessatti haleellaa bal'aa marsaa harawaan jalqabe ta'uu ibsameeti jira. Jimmata dabre kana buufata xiyyaaraa kana irratti kan xiyyeeffate waraanni Israa'el sirna ittisaatii fi haleellaa adda baasuun kan raawwate ta'ullee humni qilleensaa Iraan haleellaan kun akkuma raawwatameen balaa guddaa akka hin geessifneef qolatee jiraachuun ibsame. Haleellaan kun dhaabbata helikoophtaraa oomishaa irratti xiyyeeffateen haleellaa yeroo dhiyootti raawwatameen kutaa buufata xiyyaaraa kam akka raawwatame ifatti kan hin mirkanaa'in ta'uu gabaasaaleen gara lamaanii ba'an kan hin mirkaneessin ta'uun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaadhe kan hangammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.